Yooyyaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan nu bira ga'an qindeessanii qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odeeffannoo keenya keessaa kana booda ajaja isin nutti laattanii dhiiga keenya hin dhangalaasnu jechuudhaan paarlaamaa keessatti kan dubbatu Birgeedar Jeneraal Kabbada Raggaasaa guyyaa hidhamee odeeffannoon jettu baatee jirti. Odeeffannoo san guutuusaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odeeffannoo guyyaadhaa Jawaarraa arganneen immoo Oromiyaa keessatti maqaa qawwee isiniif bitaatiin qonnaan bulaa bifa haaraan saamaa jiraachuun dhageenya jechuudhaan gara fuula Facebook isaatiitti obbo Jawaar Mohaammed barreessee jira. Guutuu odeeffannoo kanas qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hooggantoonni waraanaa Tigraay bulchiinsi yeroo bifa haaraan akka ijaaramuuf walii galan manni marii bakka bu'oota uummataa undama adda addaa raggaasisee jira. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud badhaasa hoogganaa cimaa ta'uudhaan badhaafamanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun hangafoota odeeffannoo keenyaati. Odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroo bal'ina isaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaa dhaamsa keenya yeroo hundumaa gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Birgeedar Jeneraal Kabbada Raggaasaa hidhame jechuudhaan odeeffannoon tokko sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jirti. Dhuguma Birgeedar Jeneraal Kabbadan hidhame hin hidhamne kan jedhu odeeffannoo waan tokko odeeffannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. San dura garuu Birgeedar Jeneraal Kabbada Raggaasaa maal dubbatan kan jedhu isiniif dhiyeessina. Birgeedar Jeneraal Kabbada Raggaasaa haasaa paarlaamaa irratti taasiseen rakkoon biyyattii hundaaf furuuf gadi ta'aniin mari'achuun barbaachisaadha jechuudhaan dubbate. Dubbiin tun tarii gaaga'ama waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru. Seensota waraana mootummaa waan obsa fixachiise fakkaata. Haasaan akkanaa paarlaamaa biyyattii keessatti takka taasifamee hin beeku. Haasaan jeneraalchi paarlaamaa biyyattii keessatti taasise namoota hedduu bira gahuudhaan ajandaa miidiyaa ta'ee jira. Loltuun kan paartii akka hin taane kan biyyaa akka ta'e ulaa banuu danda'a. Ulaa sana saaquu baatus sammuu waraanaa jijjiiruuf gahee taphachuu mala jedhamee abdatama. Qondaalli raayyaa ittisa biyyaa Birgeedar Jeneraal Kabbada Raggaasaa namootiin siyaasaa rakkoo keessan gadi taa'aa fudhadhaa dhaamsa jedhu dabarse. Sababa isin ajaja kennitaniin raayyaan ittisa biyyaa aarsaa kafalaa jiraatee jira. Sanii achi garuu aarsaa hin kaffallu. Rakkoo keessan furuudha ergaa jedhu dabarse. Dubbiin kun kan isaa qofa osoo hin taane sagalee loltuu biyyattii hundaa akka ta'etti dubbate. Namni suuraa isaa miidiyaa hawaasaarra qoodamaa jiru kun dubbiin isaa akkas jetti. Afaanii qofa Itoophiyaan hin diigamtu jechuun diigamurraa hin baraaru jedhe. Rakkoo keessan gadi taa'aatii fudhadha. Kanaan booda bakka hundatti dhiigni keenya dhangala'a. Wareegamaa fi uummanni keenyas gadooma itti fufee hin jiraatu. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa waldhabdee namoota siyaasaa irraan ajaja itti kennamuun gatii baasaa jira. Waraanni mootummaa akka loltuu biyya birootti lammiilee isaa jaalatamummaa akka hin qabne himee biyya ormaa deemnee arginee jira. Huccuu waraanaa uffannee yeroo cinaasaa darbinu uummanni keenya ija dalgaan hamtuun nu ilaala. Amma duuti nu gaha jechuudhaan Birgeedar Jeneraal Kabbada Raggaasaa haasaa paarlaamaa keessatti taasisee ture. Haasaa inni taasise kanaan sooshaal miidiyaa gubbaa irratti Birgeedar Jeneraal Kabbada Raggaasaa hidhame jechuudhaan namoonni baay'een barreessaa jiru. Dhugaan jiru garuu Birgeedar Jeneraal Kabbada Raggaasaa wanti inni hidhame hin jiru. Garuu akka jiru miidiyaatti odeeffannoo nuti harkaa qabnu osoo jiraate Dr. Abiy Ahmed akka 4 kiilootti yaame akka waliin mari'ateedha. Mariin isaan gaggeessan maali kan jedhu wanni inni jedheen hoo maali kan jedhu wanti nu bira gahee hin jiru. Garuu akka nu bira gaheen kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Afaan Oromoo Yuunivarsiitii Kolleejjii Laayibraarii Aartis jedhamu kan Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaa keessatti argamutti har'a ammajjii 23 bara 2025 barsiifamuu jalqabuu obbo Baqqalaa Garbaa himanii jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa ammoo barsiisaa jalqabaa gosa barnoota afaan Oromoo Yuunivarsiiticha keessatti ta'anii qaxaramuu isaanii himanii jiru. Kolleejjii Laayibraarii Aartis keessatti eegalamee sagantaan afaan Oromoo sirna barnoota idilee Yuunivarsiiticha keessatti hammatamee barattoonni eebbaaf kireeditii isaanii barbaachisu keessatti akka lakkaayamuuf beekamee jira. Akka obbo Baqqalaan jedhanitti barattoonni gosa barnootaa kana fudhachuuf galmaa'an 25 yoo ta'an barattoonni 5 eeggattummaan galmaa'aa jiru jechuudhaan yeroo jalqabaatiif yuunivarsiitii biyya alaa keessatti afaan Oromoo akka gosa barnootaa tokkootti kennamuu jalqabee jira jedhan. Afaanichi yuunivarsiitiiwwan addunyaa hedduu keessatti akka baratamuuf dhiibbaan bal'inaan yeroo garagaraatti taasifamaa turuu yaadachiisuun obbo Baqqalaa Garbaa har'a milkaa'ee barattoota gosa barnootaa tokko yuunivarsiiticha keessatti jalqabsiisuuf barbaachisan 25 yeroo qabaatan barnoonni kennamuu jalqabe jedhe. Gosa barnootaa afaan Oromoo akka barsiisuuf carraa argachuu kootti gammachuun guddaan natti dhagahamee jira. Afaan ofii dhaloota barsiisuun carroomuudha jechuudhaan obbo Baqqalaa Garbaa yaada isaanii kennanii jiru.
Oromiyaatti maqaa qawwee isiniif binnaatiin qonnaan bulaa bifa haarayaan saamaa jiraachuu dhageenye jirra. Amma dura maquma qawwee isiniif binnaatiin mallaqa guddaa funaananii achi buutee isaa dhabamsiisu keessa beektonni ni dubbatu. Dirqamni nagaa eeguu kan mootummaati. Sababoonni uummanni gibira kaffaluuf keessaa tokko mootummaan nagaa isaa haa eegsisuudhaafi. Maarree erga uummanni gibira kaffalee booda qawwee binnaa nageenya isiniif eegsina jechuun adeemsa akkamii? Mootummaan Itoophiyaa erga yoomii rakkoo qawwee qabaateetiin uummataan bitaa jechuu eegale. Maqaa qawwee isiniif binnaatiin uummatarra mallaqa sassaabuun bu'uura seera kamiyyuu waan hin qabneef uummanni kafaluuf dirqama hin qabu. Gochi saamichaa kun balaaleffatamuu fi dhaabbachuu qaba. Oromiyaatti maafiyaan mootummaa ofiin jedhu maqaa bittaa qawweetiin uummata irraa mallaqa funaanaa jira. Ganda keessa deemanii namuu bitatee of eeguun dirqama jedhan akka seera nagaa uummata eeguutti dirqamni kan mootummaati. Waan gibira kaffalaniif keessaa ijoon nagaa tasgabbii mootummaa irraa argachuudha. Mootummaan qawwee bitaa of eegaa kan jedhu Oromiyaa keessatti qofa agarre. Qawween sanuu harkatti siif hin kennamtu duuba kafaltee eegatta. Ammas feetee osoo hin taane dirqiin duuba kennita. Kun qoosaa guddaadha. Kanaan dura bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti maafiyaan Oromiyaa qawwee isiniif binna jechuudhaan uummata irraa qarshii miiliyoona 60 funaanuun ni yaadatama. Kilaashii 45 fi shugguxii 7,000 binnee raabsinee jirra jedhan garuu qawween takkittiin iyyuu uummata bira hin geenye. Bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ajjechaa abbootii gadaa karrayyuutiin wal qabate ajandichi miidiyaa hawaasaa irratti kennamnaan qaaduu tasammaa qarshii miiliyoona 600 herreega raayyaa ittisa biyyaarra galchinee jira. Qawwee eeggachaa jira jedhee ture garuu qawween tokkollee uummataaf hin kennamne. Qarshiin uummataa nyaatamtee achumaan haftee. Ammas dubbiin sanirraa addaa miti. Manarra deemanii qarshii guuruutti jiru. Maqaan bittaa qawwee ta'us kaayoon isaa saamicha. Uummanni dubbii tana ofirraa diduu malee warri fedhii qabdan yoo jiraattan harkatti isiniif kennamnaan fudhadha. Sana achitti mallaqa keessan hin kennina. Kun qawwee 150,050 jechuudha. Armaan dura kilaashii 45,000 fi shugguxii 7,000 binnee jedhanii qarshii miiliyoona 600 saamanii odeeffannoon tun tan nu dhaqqabde fuula feesbuukii Jawaar Mohammad Raayi. Hooggantoonni waraanaa humnoota Tigraay bulchiinsa yeroo lafarraa jechuun kan biraatiin akka bakka buufamu murteessuu ibsan. Hooggantoonni humnoota Tigraay ofiin jedhan kun guyyootaaf erga wal gahanii booda bulchiinsa yeroo irraa deebiin akka gurmaa'u murteessuu beeksisanii jiru. Bulchiinsi yeroo Tigraay akkaataa waliigaltee Pirootooriyaa hundeeffamanii itti gaafatamummaa sirnaan hin baane qaamota birootti itti fayyadamaa jira jechuudhaan qeeqanii jiru. Himannaa hooggantoonni humnoota Tigraay dhiyeessanii fi murtee dabarsan ilaalchisuun bulchiinsi yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaan durfamu hanga ammaatti yaada hin kennine. Bulchiinsi yeroo hooggansaa fi miseensonni aangoo ijoo qaban dantaa uummataa dhiisanii gontummaan humna alagaatiif hojjetaa jiru jechuudhaan ibsa baasanii jiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 16ffaa bara hojii 4ffaa har'a gaggeesseen muudama adda addaa raggaasisee jira. Haaluma kanaan aadde Simmanyaw Waabee Abbagaar olaantuu dhaabbata Abbagaar uummataa Itoophiyaa taatee jirti. Dr. Yinhee Simmanyaw itti aanaa dhaabbata Abbagaar ta'uun muudamee jira. Obbo Abuuna Addatoo dhaabbata Abbagaar uummataa Itoophiyaatti Abbagaar damee ta'uudhaan muudamee jira. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud badhaasa Afrikaa President Leadership Award jedhamu kora foorumii diinagdee addunyaa Siwiizerlaanditti gaggeeffame irratti badhaafamanii jiru. Dhaabbanni Afrikaa House jedhamu roobii kaleessaa ammajii 22 bara 2025 badhaasicha Hassan Sheikh Mahmudiif kennanii jiru. Waajjirri pirezidaantii Somaaliyaa Viil Somaaliyaa akka gabaasetti pirezidaantiin Hassan Sheikh Mahmud badhaasicha kan argatan ijaarsa biyyoolessa Somaaliyaa keessatti gumaata godhanii fi biyyattii guddisuuf cichoomina agarsiisanii jedhan. Bulchiinsi pirezidaantii Hassan Sheikh Mahmud jalatti Somaaliyaan milkaa'ina hedduu agarsiisu kan eeru ibsi waajjira pirezidaantichaa kun ammoo badhaasa kana akka argatan isa taasisee jira jedhe. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon keenya guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannee kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhee sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya guddaadhaan waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.